gargaaru dandeessu seetan jarri amma like namuma afaan oromoo dubbachaa jiru hunda sassaabanii gubaa jiru bakka afaan oromoo dubbachuun hin danda'amu like diinummaan kana caaluun jiru qabsoon kana caalus hin jiru jechuudha na hundumti keessan warri diaspora especially warra Ameerikaa keessa jirtan Ameerikaatti ofiisii torba qabu DC irraa qabu Los Angeles irraa qabu ofiisii torba ofiisii isaan irraa qaban ammasiniif nan erga isin appeal gootanii namni 50 wal ijaartanii otoo deemtanii wanta ta'aa jiru wanta godhamaa jiru otoo isaaniif ibsitanii akkaawuntii keenya hunduma deebifachuu dandeessu jechuudha. Nanuti waggaa baay'eetti dhamaane waa balleessinee miti seera qaba TikTokiin seera qaba community guidelines qaba isa dabarree miti. So namuma afaan oromoo haasa'u hunda blog godhu taanaan maaltu jira ree kan biraa diinummaan kana caaluun jiru. Nutis waan itti dhamaane akkasitti halkan tokkoon dhabuun qabu jechuudha na ijoolleen keenya Ameerikaa jirtan kana gochuu dandeessu. Amma baay'ee TikTokii keenya kan cufaa jiran maaliif seetan otoo nani Ameerikaa ta'ee jiraadhe yoona narraan cufan maaliif narraan cufanii value qaba citizenii Ameerikaa ta'uun amma Itoophiyaa waan ta'eef omaan fidanii otoo checking godhin kan cufan nuti biyya gadaanaa keessa waan jiruuf na hundumti keessan warri Ameerikaa jirtan kana nuuf deebisuu dandeessu nuuf deebisuu qofa miti nuuf deebisuu qofa otoo hin ta'in kana ijoolleen kanaan dura kanaan booda jiranis akka jalaan gubannee gochuu dandeessu jechuudha. Ijoolleen immoo akkaawuntiif jettanii namni jedhina maamni ati nama guddaadha bakka waan baay'ee si dabarreerraa amma cal jedhi bakkaati. Akkaawuntiif jennee haa ta'u kan isaa jennee isa dhiisi. Ana bawa tokko siif faayidaa injifataa agarteetta yoo ta'e injifataan sirriitti nama beekaa achirraa maal jedhee namoota qopheesseen jira namoota barbaadaa sanillee petition goone farramne akkuma kana qaamaan namni dhaqeellee akkaawuntii ijoollee warra jalaa cufame warra gurguddaa kana kan kee kan maagii kan abbaabdii kan soolonfaa jechuudha ijoolleen jechuudha 500 600 400 kan qubate jiraan isaaniin maal goona jedhee fuudheen deemaa jedhe achi booda emailiidhaan illee attachii goone ergina akkuma kana karaa dhaabbata TikTok direct office illee deemne ittimnaa jedhe so anamma injifataa keessaan fudhadheen jira lakkoofsa isaa WhatsApp qunnameen jira keessaan siif erguun hin danda'araachi yoo barbaade baay'ee ila wanta beekuu qabdan tokko wanta gochaa jiran keessaa tokko amma TikTokiin algoritmii TikTokii odeeffannoo qabatamaan isinii kenname al tokko raachuu maameen hunjeeqin yeroo tokko odeeffannoo qabatamaa marrajaa qaba abbaabdi maaliif gadi hin buustu maameen marrajaan qaba maqjaalle nyaata dageenyaa marrano itti fayyadamuu qaba nuti qoosaarra hin jiru bara abbaabdi maamee okay Toma isa guddaarra na kaayi thank you marrajaan amma qabu marraa qaxxitaa jechuudhaame odeeffannoo cimna isinii qaba egaa odeeffannoon amma qabu akkaawuntii kana maaliif cufaa jiru akkamitti cufsiisaa jiru yaa jammaa na nyaachistee olte kunne waan tiriita jeeti shilislis yoo waan fudhanne nagaan raacheetti deebisi raachee dubbatu raachee ni turkiin isaa diimaa bobeessee jira baasee yaa dubbadhu way maamne raachee dubbadhu raachee sagalee keenya dhagaartaa okay me scorpion imbuwe ma buwe scorpion Scorpio deebii gali jira Scorpion jira tifuuf Scorpio me aga tafu Scorpio me tifuuf me ela waan gochu ela Scorpio Ilali wani qabatamaa walii himuu wayya jamaa yaa akkas godhe antini keessaa ba namni walitti qabamee dhaqee akkaawuntii guddaa bansiisuu bansiisuu hin danda'u achi nooreensiin jedhee bar hin danda'u si galee akkaawuntii yoo bansiisuu ta'e illee user name si gaafatan isaan anaan na gaafatan an keessa jiraachuun itti
achi noole Mubaarak argeera akka mana Mubaarak galee viidiyoo banee waajjira deemee jaraa wajjin haasofnee foormii isaan naa kennan illee itti agarsiise. Foormii sana an deebisuu hin danda'u. Rakkoo akkaawuntii hin qabu. Garuu isa amma namni keenya gurmoofnee akkas goonee ijaaramnee irratti cufsiisnaa kan jedhu poolisii ati ijaaramtee irratti cufsiisuudha biyya kana keessatti intinii si gaafata. Maanni akkaawuntii keessana driving license dudduubaa fi fuuldura isaa gashuu qabda. Free speech obboleessoo. Namni akkaawuntii lafaa ol ka'ee irratti hin cufsiisu biyya kanatti. Hin danda'amu akkasumatti. Karraachoo trademarkiidhaan aan jedhan. I don't know. Utuu irratti hin cufamiin dura raachuu waan ati goote. Waan ati agarsiiste hin beekuun. Trademarkii jechuun fakkeenyaaf ijoolleen shamarranii yookiin namoonni kan biraan fakkeenyaaf meeshaalee akka Gucci haa ta'u, Chanel haa ta'u, wanna biraandii gurguddaa qabu. In agarsiistu taanaan inni sun detect godha. Algoritmiidha. Nama miti kan cufu. Siistamichumatu cufa. Detect taanaan jedhan. An kana arge raachuu gatiin hin beeknee fi isanni post godhe sananii dhaqee gadi fuudhan. Intellectual copyright violationidha jedhan isaan. So copyright violation gaafa ta'u foormii kana guutiiti kottuu deebisiinaan jedhan. Ani immoo raachuu miti. Foormii sana guutee deebisuu hin danda'an. Tokko naa jedha achitti naa qabadhu. Lammata nama loogoo fakkeenyaaf loogoo namni riippoortii sirratti godhennaan awutomaatikaalii sirratti cufama. Aguma namni riippoortii sirratti hin godhinitti. Tokko sii galee namni sirratti riippoortii godheera taanaan sirratti cufama. Trademarkiin sana tokko. Amma fakkeenyaaf viidiyoo fa'aa buusnee nuti amma kan OMN nama fakkeenyaaf niwusii OMN post goona yoo ta'e achi warri OMN copyright report yoo nu godhan akkaawuntii sana take down godhu yeroo si cufu copyright jedhaman. So yookiin loogoo sana dhoksuudha. Kun YouTube irratti illee hin dalagamu. Inuma beektu warri Ameerikaa jiran John Paul fa'aa warri miiliyoona tokko followers YouTube qabanii dogoggoran gaafa wanta biraandii biraa bakka biraarraa fuudhan yookiin cover godhu hin dhoksu blur godhu malee. Scorpio. Elaa. Amma fakkeenyaaf raachuun bakka bu'ummaa yoo siif kenne lafa jirurraa jechuudha akkaawuntii isaa kanaaf jechuudha. Achee deebisii gashiin. Dhaggeeffadhu. Qo'i nan dubbadhee xumura. Bakka bu'ummaa siif kennuu ni danda'a. Bakka bu'ummaa siif kennu suni wucci guddaa ministeerii chaappaa rukuchisiisee sitti erga. Ati bakka sun buutee gaafachuu ni dandeessa. Sana mitiiti ID waan barbaadde hojjisiisuuf ni dandeessa jechuudha. Sittan hima kaanii mitiiti jechuudha. Kanaatiifi bakka bu'ummaan yoon qabaadhe gaafadhu jara bakka bu'ummaa namni onaa kennu biyyarraa rakkoo jiru kana wucci guddaa ministeerii chaappaa yoo rukuchiisanii translate ta'ee dhufe waan nama kanaatiif falmuu danda'ee dhiitii dhaqiiti gaafadhu anas hin jedhe. Yoo sun danda'ame bakka ijoollee kana hundumaa bakka bu'ummaa yoo sii kennanii falmitee fi deebisiisuu fi dandeessaa jechuudha iddoo jirturra. Galatoomi sanyii waan Scorp jedherraa anis waan tokko dabaluu barbaada. Innisi suuta wal dhaggeeffannee walii galla. Ilaa yoo amma wacnee dhannee namarratti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akkaawuntii namichatti takka jala taatu takka nu taatu takka deebiraa taatu sana ol namni riippoortiitti godhamee hin jiruan keessan ture. Akkaawuntiin akka qalliittiin gubatu riippoortiidhaan. Garuu waan tokko jira fakkeenyaaf akkuma obboleessi keenya jedhe sababa qaba. Maaltu nu waarniingii kenna jalqaba waan irratti riippoortii irratti godhame mikinaata qabaachuu qabu yeroo riippoortii irratti godhanu fakkeenyaaf sirba wayii irratti ijaarame akka dheengadda maka yoo isaan dhibbatti isan shakkaan maaliifi sirbi kun akkas jedhanii riippoortii yoo godhan gara tiktookiin ofuma isaatii fe'ee ka'ee akka namni itti fayyadamu godhee ka'ee deebi'ee immoo riippoortii namaatiin nama balleessuu danda'a. Waan qabatamaa malee calluma jedhamee riippoortii godhamee akkaawuntiin cufamee hafuun jiru. Na jalaa akka nama yeroo torbaffaan na jalaa cufametti danuu kuloo beekaan isin beekaa. Hedduu dubbifne bilbila jaraa anaa namannaa kenname achi. Namni naa kennamee jennaan itti naasaa ture beekan ofii isaatiin gadi faan jechuudha. Dee walii galuu dadhabnetti. Namichi kadhumuraatiif sii deebiseera. Lammata bilbila kee ol kaaftee hin agarsiisin. Sochiin ta'an hin agarsiisin. Waan dukkana keessa jiru wayii socho'u.
waan ijoollee fakkaatu nagarsiisin waan hedduu natti maalamichi beekaan hin beekaas jedhee yoo jiraatte beekaa. Kanaafi calluma jennee yeroo keenya gubuurra riippoortii yoo nama tokkotti gochuu yoo jenne waan dogoggoraa kijibaan jechuudha. Sirbi kuni sirba uummata keenya irratti hawaasa keenya irratti rakkoo fiduu fi rakkoo akkasii fiduu maal jedhame sirbicha irratti riippoorti godhame akka namichi achirraa ka'u gochuu waan akkasii yoo ta'e malee callisamee lafaa ka'amee uummata kana balleessuu qabna jedhamee riippoorti godhamee wanni badu jira natti fakkaatu akka yaadutti akkan immoo kanaan dura argettis akkasatti fakkaata. Kamiifuu yaada iskroop kana nuu qabadhaa jechuu barbaadete walumaa galatti. Ela mube akkuma sagaleen kun dhagaaman seena jedhee nabda elaala dhiiroo community guiding jara warra kana waajjirri isaaniidha mubee sumate sila argite sana kana guddaamti warra jarri maal jedhan nageessetta yoo ta'e